سين أنا شايف بلبلة فندرة هيسا ناقرتي نقري ربي في جلي سوتي جلي لالو فيني لالو مالتاتي سيني جيسا كبري بسو بقرتي وابراتي أمي جيسا سافري سيتي قران سو كينيا تديبي مقولاتاني قبتي موسو أقرتي شامبر قابيتا كل مالك أنا فكاتو Tapi kan andura nak cakap nak bek tahu? Masa di sini, you ni bek ni ho? Konkolata sab shampu kat share kan tu loh. Negeri? Konkolata sabar konkolata kini ke abe feeder bita hai. Dua kisah saya sana lah. Nama aja itu dah. Sarkan kabat tu sunjay bek tadi nama malumat sam bek ni, ancu kali ke itu. You ni mana kan kabat demo? Jadi market. Oh ya Rabbi. Fakkan bagakan ang naging sa dinila. Apa yang sih aja dah? Umri ko butuh abba ko gammachi sujaj. Dogoggora sinunda o. Nafin. Dubuna abba ko tiyo so indar bindura. Ajije isa butuh akkabe isa dalu jamaat. Ajanya baki matur. Ijiru kabat. Ilmu nak ngaji sinanja. Mari kuni wansu tatawdan na ulambar. Tatawdan. Malik. Apa ko duku setan? Ibe ni samu tasana maji sumeka. Kanaf? Dubartii barbaacha olii gadi fiigurraa lubbuu abbaa kee baraaruu hin caalu? Maaliif? Abbaan kun qabeenya guddaa qaba ni beekti. Qabeenya kana kan horate godinaalee adda addaa keessa deemee dallaluudhaan bakka deemee hundatti dubartoota qabaa ture. Tokko tokko isaanii irraa immoo ijoollee argatee jira. Kanaaf Dua apa aku ciut dengan kabinyi saat aluf kallet adda adda irraa yaa'u. Kanaaf maal gochuu barbaadde? Kanaafuu lubbuu abbaa kootii duute osoo hin fudhatiin dura qabeenya isaa gara maqaa kootiitti dabarsuu qaba. Maal sidha wareen maaf hin jijjiirre? Ani fuudhuu qaba. Gartee abbaan kun nama gaarii miti. Fedhii isaa qofa yaada. Inni akaakayyuu ta'uu baannaan qabeenya isaa umrii isaa keessatti faajii argate kukkutee facaasu. Ati maal gochuu yaaddereem? Qabeenyi jaalala akka hin taane godhe. Kun jijjiirama maaliin dhufedha? Umrii koo guutuu ijji koo hin fidee ture. Jibbana saaduudhaan guutamte. Dogoggora jiruu kun naaf ibsite. Namni jaalala malee qullaa ta'uu isaa naaf labsite. Amma siyaasa biraa dhiiste waan argatti gabaabumatti natti himuu dandeessa? Waa wallaalummaa kootiin kufee yoo haate. Ibiddi jaalalaa bakka kufee irratti jaalala qabeenyaaf qabu gumee wallaalummaa kunaaf qulqulleessee lafaa nagaasa. Waan argatti gabaabumatti natti himseechaan jira. Ishee argadhe. Walumaa galatti waan siitaatu natti himte. Maal ni beektaani? Eeyyee. Inspektar Heeraan jedhamti. Intalli kun siif hin taatu. Ammas irra deebi'ee kan sitti himu daawwite adeemsa kee ammas otoo irra deemtee qoratte gaarii natti fakkaata. Hojii kana kasee ajaa'ibsiisu dhiisuu hin danda'u.
Maaliif? Biizinasiin biraa gooteera. Maaltu kana wajjin sirra ga'e? Hojii kana baree biizinasii biraatti hin baru. Biizinasii kun immoo aarsaa lubbuu nu kafalchiisa. Maaliif aarsaa lubbuu nu kafalchiisa? Iccitii kootitti mun gaariin ture. Namni iccitii kootti mus immoo hin jiru. Ati garuu humna kootii ol ta'aa jirta. Gaaffii kee dhiyeessus jalaa ba'uu hin dandeenye. Ammas yoo barbaadde natti mul'isuu dandeessa. Noo seenaa. Iccitii humna keetii ol ta'e sitti meessi cinquun barbaadu. Dhiisi jedhee bara. Ani garuu wantan sitti mun qaba. Maayini? Kanaan booda biizinasii kana keessa harka koo baasadheera. Maal? Kanu. Kan kee godhanani dhuma ajaa'iba jira. Akka Mee waajjira isheetti deddeebiin maal godhe? tole maal godhare? Eessattan ishee argachuu danda'a? Mana ishee guyyaa tokko natti mul'iste. Guyyaa lammataa yoo deebi'u gadi lakkisteerti naan jedhan. Atis mana haaraa itti galte basaasee argadhu jennaan odeeffannoo tokko illee fiduu hin dandeenye. Daawwitii maaf lafa akkaatiin komattaa? Intalli kun eessa geesse eessa galte akkam taate itti na gaafatti beekta? Maaliifan si gaafadhe? Ergaa si ergadhe. Ergaa keessaan akka geessee dubbachuun hojii keenyatti fakkaata. Wanti hunda caalamuun ajaa'ibu maal akka ta'e beekta? Haga qaanuuftee achiitii deebitutti waajjira isheetti deddeebita daawwiti. Kun maal jechuudha daawwiti? Ammas taanaan deddeebi'uun kiyya addaan hin jiru. Osoo abbaan koo hin darbiin dura heeraaniin harka koo galfachuun qaba. Maa inni natti haasaa jirtu? Boontoo maal goote? Maqaa ishee natti hin dhahin. Daawwiti qarshii akka kanatti dhangalaasteemu. Jiru haa ta'u. Amma immoo ati dabareen inspektar heeraan ta'uu isheeti. Umrii koo fixadhee kan barbaadaa ture heeraan turte. Garuu inspektar heeraan qorattuu yakka naannoo kanaa ta'uu isheen dagatii. Sun ogummaa isheeti. Dubartii tokko irratti immoo dubartii biraa jaallachuun balaa akka qabu irra deebisinsi ture. Waan na gargaartu qofa yoo jiraati natti. Sin gargaara homaa rakkin hin jiru. Yoomree. Mana adabaatii wabii ta'e si baasa yoon jedhu baadhellee deddeebi'ee dhufee nan si gaafa. Ambar hiriyyaa kooti jedheeti. Daawwiti ani akka maal si gorsu barbaadde? Ati adeemsi kee marti kunoo balaatiin kan guutamedha. Amma akkam gootee waa'ee boontoo otoo hin fixiin amma immoo gara inspektar heeraanitti utalte. Amman booda si sobuun barbaadu. Dhugaa jiru si taleema. Amantu nafaan hojjetta. Nama nu baannan dhiisuu dandeessa. Kanaan dura waan ati taate taasii wajjin hojjechaan turre moo? Jetteerta. Garuu sirriitti ifasiif ta'uu qaba. Kaayyoon kun nu jalaa fashalaa'e taanaan jireenya keenya baay'ee ulfaataadha. Maal haasaa jirtaa beela? Biizinasiin kun maddi isaa dhiiga. Lubbuu namaa olii walitti dhufeenya qaba. Hiddaa madda kee dhiisitii waan natti himuu barbaadde ifa godhiitii natti himu. Hojii gurgurtaa warqee kana biyya alaattan bare. Gurgurtaa warqeen jedhin. Kalee gurguruu. Callisi. Kalee tokkorraa tokkotti gurguruun hojii keenya. Yoo manoollaa. Maanni ree? Iccitii si duuba jirutu naaf hin galiin malee. Iccitiin ooltu na duuba hin jiru. Iccitiin na duuba jiru namoota biyya alaa wajjinan hojjedha. Namootni kun biyyoota adda addaa irratti hojjechuudhaan hojii kana irratti erga bobba'anii waggaa 30 dabarsaniiru. Iccitiin jiru kanu. Namoota biyya alaa? Eeyyee. Baay'ee ho'amtee irraa qilleensa. Baay'ees immoo naannoo kana miti baay'ee naannessite. Baay'ee naannessite. Har'uma immoo wajjin deemnee fi kan dadhabde. Garuu maal kana qofa? Ogummaa makee kana waliin wal qabateeti natti fakkaata. Atis adeemtee qofa hin dadhabdu.
dhibu poolisummaan mataa isaati cimina guddaa maal akka yaadu beektaa namni hundumtuu osoo danda'ame leenjii poolisummaa fudhate. Mee maaliif? Tokkoffaa sammuu kee bilchaataa ta'a. Lammaffaa qaamni kee cimaa ta'a. Namni sammuu isaa bilchaatee qaamni isaa cimaa ta'e immoo iddoo kamittuu yoo bobba'e milkaa'ina guddaa gonfata. Ati poolisii waan hin taaneef dadhabdee na jechuun akka hin taane. Kunillee fa'a. Garuu yaada kee amma tokko nan deeggara. Mimminnuu kan koo gubatti dhani gaban. Hundinuu kanama kochaaleedha. Ati silaas hin dhageessu waa'ee ogummaa keenya. Ogummaan hundinuu iddoo isaatti kan hin caalu qabu. Kanaaf inni meesiif haa ta'u har'umallee moodha. Kan keenyallee ifaa bara uummanni hundumtuu kan beeku. Garuu yaada kee kana amma tokko nan deeggara. Deeggaruu baattus ati silaayyuu ogummaa koo kanarratti jaalala badaa qaba. Lakki jibbisaa sirraan qabu. Poolisii kan jibbus kan sodaatus nama yakkaan shakkamuu fi nama yakka dalagaa jiru qofa qaba. Ani otoon poolisii sodaadha ta'e otoon poolisii baqadha orattuu yakkaa cimtuu kana jaalallee kun ta'e sadhu ture. Kuniyyuu tokko naaf mirkaneessa. Isa situ beeka. Garuu poolisiin uummata ta'uusaa uummanni mataan isaati poolisii ta'uusaa immoo dagati. Namootni kun caasan isaanii guddaadha. Maallaqa isaaniitiinis namoota dhaabbilee mootummaa of cinaa hiriirsuu danda'u. Kanaafuu hospitaalli kun keenya miti naan jechaa jirta. Obsiseena akkas jechuu kooti miti. Namootni kun qaama mootummaa qofaa miti. Namoota barbaadan sa'aa barbaadanitti tarkaanfii irratti fudhachuu danda'u. Ati namoota akkanaa wajjin maaltu walitti siiftu? Kunillee seenaan isaa dheeraadha. Namoota kana waliin yeroon barumsa biyya alaa deeme sana wal bare. Namoonni kunis gurgurtaa kalee irratti bobba'an. Bu'aan isaas baay'ee gaariidha. Anis waggoota 10 isaan faana hojjedheen jira. Kaayyoon isaanis guddaadha. Biyyoota Afrikaa keessatti hojii isaanii kana babal'isuu waan barbaadaniif piroojeektii biyya Itoophiyaa keessaa immoo anaaf kennan. Haala akkamiitiin akka hojjettuuf sii kennan? Maqaan dhaabbatichaa maqaa kootiin akka ta'uu fi meeshaaleen ammayyaa baajata isaaniitiin akka galu taasifame. Kanaafuu dirqama kee baateerta. Hospitaalli kun meeshaa guutuudhaan hojii isaa jalqabe. Maal bu'aa qabu? Meeshaa qofti maal bu'aa qabu? Yoo ogeessi keessa hin jiraanne maal godha? Ogeessonni biyya alaatiin dhufannaan jedhe isaantu ergaa. Isaantu ergaa ture. Garuu maal godha? Akkuma buufata xiyyaaraa gaaniin to'annaa jala oolan. Maaliif? Eenyutu saaxileen? Salleen beekna. Garuu hooggantoonni achi jiran humna kootiin akka raawwadhu ajajanaaf dabarse. Ati humna maaliif qabda? Namoonni lama yeroo darbe biyya alaatti ergamanii turan. Garuu ammaaf hin qaqqaban. Maaliif? Eenyu faadha? Fiixaa fi Dooktar Abdiisaa. Dooktar Abdiisaa maraaticha moo? Eeyyan isa maraaticha. Yeroo darbe hordofii jedhee ajaja si dabarseen ture. Eeyyan. Fiixaan hoo? Kan isaan beekamu. Kanaan yoo mani see wakkadhe kun. Inni tajaajila kun sirrii ta'uu danda'a sirriidhas. Kanaafuu har'a moodheeraa jechuudha. Eeyyee yeroo hundallee ta'uu baate har'allee moodhume siif haa ta'u. Maaliif akkana na laaltare? Maal laayoo silaa? Baquu nan danda'a. Sitti naaf. Sitti baqaa? Eeyyee baqee bishaan ta'uu nan danda'a. Eenyu? Anumti. Dhagaa baqorree fuuldurraa dhagee. Duuki mi'aatiif dhagaamtu addaddummaamti isin qabdan meenatti. Aduu. Egaa fidde kun dubbii. Amma mee sadhiisiiti. Dubbii tokko sila na eegaltee turte yaadattanii? Dubbii intala mana bunaa ajjeefamte sana akka. Okay. Maal si godharee? Maal naa godha? Garuu waan garaa na nyaatteef malee. Kan hin jedhu namaan ajjeefamuu ishee garuu akkamitti bira geessanii? Kunillee baay'ee salphaadha. Akkam? Ashuuraa naannoo yakkichi dalagametti argame sana dubbisuu qofa irraa.
Aduu kan isin jedhu namicha ejjees hin qabamne ree. Ammaaf sirriitti eenyummaa adda baasuu iyyuu namicha asiin dura yakka dalagee tokko wajjin wal fakkeenya qaba. Yakka akkamii? Namoota asiin dura haadaan kan fuudhee badee tokko wajjin. Namoota akkamiiti? Dubartii ogeettii fayyaa tokkoo fi dhiira tokko. Isa ammaa miti. Dogoggortaniitu. Taasuma kana ammaa ta'uu hin danda'u malee. Dubbii kana dura harki kee jira moo hin jiru? Aduu maal akka jirtu beektaa? Isa amma haasaa jirtu kanas hin beeku? Waan hin beeku tokko illee hin qabu. Akka poolisummaatti tun ta'in akka jaalallee keetti na ilaalitti waan jiru natti. Akkamittuu si ilaale waan hin beeku hin qabu si waan hin beeku hin qabu. Kanuma ani hin beeku. Ture beetta. Yoon beekate immoo ati natti ni kaa. Yoo na qorachaa jirtan immoo gaarii kallattii maal na qoradhu. Kanaafuu anaafatti jaalalleewwan taane wantoota hedduu wal dhoksinee jiraachaa jirraa jechuudha. Ani waan si dhokse tokko illee hin qabu. Ati immoo waan na dhoksitee qabdoo ta'e natti. كم نجا؟ جامع كم؟ أركب في العجلة كتور رفايف تبرير. بر يفهم سيجيسو ولا مراتب. أم بودا جرو. أكني يروح تقول سرقين أنا تنو فرق. نمشي سنة قمر دفعت. نمشي كم؟ دوي. واي متى صار؟ أوه. ترى إيش كاتي؟ مكان سنة أيامي. إذا أنت رأي يرون دينو نفوذ دون دربة. وقتي ما ندار له فيديو. بوليسو توجين ولا ترفعني ثانية قمر دفعت. هنگام ما تكون بربادة بدي ما جرى. داندي نسبر بانورو ديمارا. أيان دي ما جرى. Tari rakko jiraata taanaan illee hundi harka kenna waan ta'eef arraba isaa sirraa murree liqimsee. Argitee poolisii wajjin wayita gurbaa taphattu sakandiitti duuba keessa kan ta'uu qabdu. Maal jechuudha? Kiyyoo isaanii qopheessanitti nu galchuu danda'u. Akkamitti? Turee irraa iccitii keenya hundoo argatan odeeffannoo hundoo irraa guuran kiyyoo isaanii qopheessanitti nu naquu danda'u. Intam jedhama. Garuu dubbiin kana yoo ta'e akkamiin ofirraatti sudanne? Turee fi saajin addeessi irra deebinee xiinxaluu sakatta'uu qaba. Sakattaanis dubbiin kun dogoggora'u ta'e gaggeessuu qabna. Akkam? Kaayyoon keenya akka galma ga'u turee irratti tarkaanfii fudhachuun dirqama ta'a. Obbo Beellan maal jechaa jirta? Kanuma xumureera. Tawarqiin jedhin kalee gurguru Callis. Kalee tokkorraa tokkotti gurguruun hojii keenya. Isa man walla. Maanni ree? Iccitii si duuba jirutu naaf hin galin malee. Iccitiin wantu na duuban jiru. Iccitiin na duuba jiru namoota biyya alaa wajjinan hojjedha. Namootni kun biyyoota adda addaa irratti hojjechuudhaan hojii kana irratti erga bobba'anii waggaa 30 dabarsaniiru. Iccitiin jiru kanuma. Namoota biyya alaa? Eeyyee. Baay'ee ho'amtee irraa qilleensa. Baay'ee
baay'ees immoo naannoof namitti baay'ee na naannessa. Baay'ee na har'uma immoo wajjin deemneef kan dadhabdu. garuu maal kana qofa ogummaa makee kana waliin wal qabatee natti fakkaata atis adeemtee qofa hin dadhabdu. Kan dhibu bara poolisummaan mataa isaati cimina guddaa. Maal akka yaadu beektaa? Namni hundumtuu osoo danda'ame leenjii poolisummaa fudhate. Mee maaliif? Tokkoffaa sammuu kee bilchaataa ta'a. Lammaffaa qaamni kee cimaa ta'a. Namni sammuu isaa bilchaatee qaamni isaa cimaa ta'e immoo iddoo kamittuu yoo bobba'e milkaa'ina guddaa gonfata. Ati poolisii waan hin taanee fi dadhabdee na jechuuf akka hin taane. Kunillee ifa. Garuu yaada kee amma tokko nan deeggara. Mimminnuu kan koo gubatti dhani gabaa. Hundinuu kanama kochaaleedha. Ati silaas hin dhageessu waa'ee ogummaa keenya. Ogummaan hundinuu iddoo isaatti kan hin caalu qabu. Kanaaf inni meesiif haa ta'u har'umallee moodha. Kan keenyallee ifaa bara uummanni hundumtuu kan beekudha. Garuu yaada kee kana amma tokko nan deeggara. Deeggaruu baattus ati silayyuu ogummaa koo kanarratti jaalala badaa qaba. Lakki jibbisaa sirraan qabu. Poolisii kan jibbus kan sodaatus nama yakkaan shakkamuu fi nama yakka dalagaa jiru qofa qaba. Ani otoon poolisii sodaadha ta'e otoon poolisii baqadha ta'e orattuu yakkaa cimtuu kana jaalallee kun ta'e sadhu ture. Kun iyyuu tokko naaf mirkaneessa. Isa situ beeka. Garuu poolisiin uummata ta'uusaa uummanni mataan isaati poolisii ta'uusaa immoo dagati. Namootni kun caasan isaanii guddaadha. Maallaqa isaaniitiinis namoota dhaabbilee mootummaa of cinaa hiriirsuu danda'u. Kanaafuu hospitaalli kun keenya miti naan jechaa jirta. Obsiseena akkas jechuu kooti miti. Namootni kun qaama mootummaa qofaa miti. Namoota barbaadan sa'aa barbaadanitti tarkaanfii irratti fudhachuu danda'u. Ati namoota akkana wajjin maaltu walitti siiftu? Kunillee seenaan isaa dheeraadha. Namoota kana waliin yeroon barumsa biyya alaa deeme sana wal bare. Namoonni kunis gurgurtaa kalee irratti bobba'an. Bu'aan isaas baay'ee gaariidha. Anis oggoo namicha balbala fuuldura ta'e sana agartee. Nagarre. Rabbiif jedhisuuti jedhe ilaalu. Hin ilaalu. Maal taatee seenii? Hojiisaa akkam akka bareedu sun agartee waa biraati. Amma ijisaa saafriisitti gara haasoo keenyatti deebi'a. Konkolaataan ni qabate muusoo agartee bishaan burqaa beektaa? Qulqullummaa kana fakkaatu. Ati kanaan dura namicha kana beektamu? Maal taatee seenii? Yoon hin beekne hoo? Konkolaataa isaa bishaan fakkaachuuf akkamitti barbaachisa? Nagarree konkolaataa isaa bara konkolaataa keenya bukkee dhaabee dhufee darbee taa'e duuba keessa taa'ee sanadha. Nama ajaa'ibda garuu. Harkaan qabatte sun jabeeffatee nama maalummaa isaan beekneef hancufa kee cimsate. Eenyuun nama harkaan qabadhe immoo? Jaayitiin maal kee? Oh yaa Rabbi. Akka maqaa kana hin dhageenye eessa deemu laata? Of eeguu si wayya garuu. Umrii koo guutuu abbaa koo gammachiisu jecha dogoggora sin hundaa'u. Naaf hin galu. Lubbuun abbaa kootii osoo hin darbin dura ajaja isaa guutuudhaan qabeenya isaa dhaaluuf hundaa'u. Ajajni abbaa kee maal ture? Fudhii jiru qabadhu. Ilmoo na dhungachiisi naan jedhe. Maarri kuni waan suuta ta'uu danda'uudhaan barra. Suuta ta'uu danda'u. Maaliif? Abbaan koo dhukkubsataadha. Dhibeen isaa mootessa nama ajjeesuun beekamu. Kanaaf dubartii barbaacha olii gadi fiigurraa lubbuu abbaa kee baraaruu hin caalu? Hin caalu. Maaliif?
abbaan koo qabeenya guddaa qaban beekti. Qabeenya kana kan horate godinaalee adda addaa keessa deemee daldaluudhaan bakka deemee hundatti dubartoota qabaa ture. Tokko isaanii irraa immoo ijoollee argatee jira. Kanaaf yoo abbaa kootii yoo dhagahu qabeenyi isaa dhaaluuf kallattii adda addaa irraa yaa'u. Kanaaf maal gochuu barbaadde? Kanaafuu lubbuu abbaa kootii duute osoo hin fudhatiin dura qabeenya isaa gara maqaa kootiitti dabarsa. Kan kee godhanani dhimma ajaa'iba jira. Akka ni waajjira isheetti deddeebiin maal godhe? Tole maal godhare? Eessattan ishee argachuu danda'a? Mana ishee guyyaa tokko natti mul'iste. Guyyaa lammataa yoo deebi'u gadi lakkisteerti naan jedhan. Atis mana haaraa itti galte basaasee argadhu jennaan odeeffannoo tokko illee fiduu hin dandeenye. Daawwitii maaf lafa akkaatee na komattaa? Intalli kun eessa geesse eessa galte akkam taate itti na gaafattee beekta? Maaliifan si gaafadhe? Ergaa si ergadhe. Ergaa keessaan akka geessee dubbachuun hojii keenyatti fakkaata. Wanti hunda caalamuun ajaa'ibu maal akka ta'e beekta? Haga qaanuuftee achiitii deebitutti waajjira isheetti deddeebita daawwicha. Kun maal jechuudha daawwiti? Ammas taanaan deddeebi'uun kiyya addaan hin jiru. Osoo abbaan koo hin darbiin dura heeraan harka koo galfachuun qaba. Maa inni natti haasaa jirtu? Boontoo maal goote? Maqaa ishee natti hin dhahin. Daawwite qarshii akka kanatti dhangalaasteemu. Jiru haa ta'u. Amma immoo ati dabareen inspektar heeraan ta'uu isheeti. Umrii koo fixadhee kan barbaadaa ture heeraan turte. Garuu inspektar heeraan qorattuu yakka naannoo kanaa ta'uu isheen dagate. Sun ogummaa isheeti. Dubartii tokko irratti immoo dubartii biraa jaallachuun balaa akka qabu irra deebiseensi ture. Waan na gargaartu qofa yoo jiraate natti. Sin gargaara homaa rakkinni hin jiru. Yoomree. Mana adabaatii wabii ta'e si baasa yoon jedhu baadhellee deddeebi'ee ofee na si gaafa. Ambar hiriyyaa kooti jedheeti. Daawwite ani akka maal si gorsu barbaadde? Ati adeemsi kee marti kunoo balaatiin kan guutamedha. Amma akkam gootee waa'ee boontoo otoo hin fixiin amma immoo gara inspektar heeraaditti tafte. Amman booda si sobuun barbaadu. Dhugaa jiru si taleema. Amantuun afaan hojjetta. Nama nu baannan dhiisuu dandeessa. Kanaan dura waan ati taate taasii wajjin hojjechaan turre moo? Jetteerta. Garuu sirriitti ifasiif ta'uu qaba. Kaayyoon kun nu jalaa fashalaa'e taanaan jireenya keenya baay'ee ulfaataadha. Maal haasaa jirtaa beela? Biizinasiin kun maddi isaa dhiiga. Lubbuu namaa olii walitti dhufeenya qaba. Hiddaa madda kee dhiisitii waan natti himuu barbaadde ifa godhiitii natti himu. Hojii gurgurtaa warqee kana biyya alaattan bare. Gurgurtaa kudhaniif isaan faana hojjedheen jira. Kaayyoon isaanis guddaadha. Biyyoota Afrikaa keessatti hojii isaanii kana babal'isuu waan barbaadaniif piroojeektii biyya Itoophiyaa keessaa immoo anaaf kennan. haala kamiitiin akka hojjettuuf sii kennan? Maqaan dhaabbatichaa maqaa kootiin akka ta'uu fi meeshaaleen ammayyaa baajata isaaniitiin akka galu taasifame. Kanaafuu dirqama kee baateerta. Hospitaalli kun meeshaa guutuudhaan hojii isaa jalqabe. Maal bu'aa qaba? Meeshaa qofti maal bu'aa qaba? Yoo ogeessi keessa hin jiraanne maal godha? Ogeessonni biyya alaatiin dhufannaan jedhe isaantu ergaa. Isaantu ergaa ture. Garuu maal godha? Akkuma buufata xiyyaaraa gaaniin to'annaa jala oolan. Maaliif? Eenyutu saaxileen? Salleen beekna. Garuu hooggantoonni achi jiran humna kootiin akka raawwadhu ajajanaaf dabarse. Ati humna maaliif qabda? Namoonni lama yeroo darbe biyya alaatti ergamanii turan. Garuu ammaaf hin qaqqaban. Maaliif? Eenyu faadha? Fiixaa fi Dooktar Abdiisaa. Dooktar Abdiisaa maraatticha moo?
Eeyyan isa maraaticha. Yeroo darbee hordofii jedhee ajaja si dabarsee ture. Eeyyee. Fiixaan hoo? Kan isaan beekamu. Kanaan yoomani si wakkadhe kun. Inni ati jatti kun sirrii ta'uu danda'a sirriidhas. Kanaafuu har'a mo'adheeraa jechuudha. Eeyyee yeroo hundallee ta'uu baate har'allee mo'adhume siifaa ta'u. Maaliif akkana na laaltare? Maal laayoo silaan? Baquu nan danda'a. Sitti naaf. Sitti baqa? Eeyyee baqee bishaan ta'uu nan danda'a. Eenyu? Anumti. Dhagaa baqoorra reefuun sirraa dhagee. Du'i kee mee atiif dhagaamtu addaddummaamti isin qabdan meenatti? Aduu. Egaa fidde kunuu dubbii. Amma mee sadhiisiiti. Dubbii tokko sila na eegaltee turte yaadattanii? Dubbii intala mana bunaa ajjeefamte san akka. Okay. Maal si godhare? Maal naa godha? Garuu waan garaa na nyaatteef malee. Kan hin jedhu namaan ajjeefamuu ishee garuu akkamitti bira geessanii? Kunillee baay'ee salphaadha. Akkam? Ashuuraa naannoo yakkichi dalagametti argame sana dubbisuu qofa barbaada. Aduu kan isin jedhu namicha ajjeesee hin qabamneere. Ammaaf sirriitti eenyummaa adda baasuu iyyuu namicha asiin dura yakka dalagee tokko wajjin wal fakkeenya qaba. Yakka akkamti? Maaltu wareen maaf hin jijjiirre? Ani fuudhu qabu. Gatti abbaan kun nama gaarii miti. Fedhii isaa qofa yaada. Inni akaakayyuu ta'uu baannaan qabeenya isaa umrii isaa keessatti faajii argate kukkutee facaasu. Ati maal gochuu yaaddareen? Qabeenyi jaalala akka hin taane godhe. Kun jijjiirama maaliin fedha? Umrii koo guutuu ijji koo hin fidee ture. Dabalata saaduudhaan guutamte. Dogoggora jiruu kun naaf ibsite. Namni jaalala malee qullaa ta'uu isaa naaf labsite. Amma siyaasa biraa dhiistee waan argatte gabaabumatti natti himuu dandeessaa? Waa wallaalummaa kootiin kufee yoo haate. Ibiddi jaalalaa bakka kufee irratti jaalala qabeenyaaf qabu gune. Wallaalummaa kunaaf qulleessee lafaa na kaase. Waan argatte gabaabumatti natti himsee jechaan jira. Ishee argadhe. Walumaa galatti waan siitaatu natti hima. Maal ni beektaani? Eeyyee. Inspektar Heeraan jedhamti. Intalli kun siif hin taatu. Ammas irra deebee kan sitti himu daawwite adeemsa kee ammas otoo irra deemtee qoratte gaarii natti fakkaata. Hojii kana kasee ajaa'ibsiisu dhiisuu hin danda'u. Maaliif? Biizinasiin biraa guuteera. Maaltu kana hojiin sira ga'e? Hojii kana baree biizinasii biraatti hin baru. Biizinasii kun immoo aarsaa lubbuu nu kafalchiisa. Maaliif aarsaa lubbuu nu kafalchiisa? Iccitii koo sitti himuun gaariin ture. Namni iccitii kootti himus immoo hin jiru. Ati garuu humna kootii ol ta'aa jirta. Gaaffii kee dhiyeessuus jalaa ba'uu hin dandeenye. Ammas yoo barbaadde natti mul'isuu dandeessa. Noo seenaa. Iccitii humna keetii ol ta'e sitti himee si cinquun barbaadu. Dhiisi jedhee bara. Ani garuu wanta sitti himuun qaba. Maal? Kanaan booda biizinasii kana keessa harka koo baasadheera. Maal? Kanu.
Kasi